Hojiiwwan magaalaan Finfinnee namooma irratti xiyyeeffachuun hojjechaa turte keessaa tokko kan ta'e giddugala leenjii haaromsaa fi ogummaa dubartootaa Lanagawaa tokkodha. Giddugalichi leenjii gosa lama leenjii haaromsaa fi leenjii ogummaatiin kennaa ture. Leenjitoota ogummaa garaagaraa leenjaa 909 marsaa arfaffaan eebbisiisaniiru. Eebbifamtoonni giddugalichatti leenji'aa turanii eebbifamanis carraa kana argachuu isaaniif gammadoo ta'uu kaasuun kana dura rakkoo garaagaraaf saaxilamaa turan har'a garuu abdii jireenya isaanii boruu hojjetanii jijjiiruu akka qaban himu. Haadha ilmaan lamaati ati fiigeetu manga harka raate akka itti ilmoo bulchan kana cuma fiiganneetuma itti wanni jannaa gizee harkattu fi gizee dhabdus asuma sanuma jidduu jirru tana carraa kana harkanne asseenne amma haalaan sammuun tiyyellee jaaramtee jirti gammachuun qaba kaniin baradhe ashaaraa magariisa እና አልহাምዱሊላህ ረቢ ገለኒ ያገው ግዜ ሰነ ዋሄዱ ዲነለ በረቻጀረ ቁርአንለ በርሲሶኒ ኡስታዞኒ ኢላሲ ሰነኒ ኑበርሲሰኒ ኩኖ ሰርተፊኬታስ እችራይስ ፍደዴት እንጅራ ባየረከነ ከሰ ቱሬ ዱራኒ ዳይመን ቀም ለመን ቀባ ዳይሞጂን ባየረከ ደባ መናክ የነረት ገቴ ደሚ ኮባክ የንጉድሰ ዳይመ ለማኑ ጋሩ በከን ትኩፉ ዳቤ ከራረተን ኩፈዴ በከን ኩፉ ከየተን እድሊ ከናርገዴ እድሊ ከናርገቹ ከያ ባየነት ነትቶሌ ጅራ ትምርት ረን ቀቡ ከነማ በራቴት ቀን ያራ ከነገው ከያ ባየደስነ ጀዳ ይጆሌን ከያሬ አከገመደን እንሬ አከገመደን ቦለያን ከያሬ አከገመደን ነትደጋሜራ ታቀልሽ ፈጣሪ ከዚህ በኋላ ድጋሚ እድል ሰጠኛል ብዬ አላስብም። yoon yaadu waaqni kana booda caarraa akkanaanaaf kenna jedhee hin yaadu kuni caarraan argamneedha waanan haaraa dhaladhe natti fakkaata as keessatti wanti hunduu nuuf guutamee jira Itoophiyaa xiqqoo as keessatti argita amantaa garaagaraatu jira garuu immoo tokkummaan wal jaalannee jiraachaa jirra. Sagantaa eebbaarratti kan argaman Daayirektarri olaanaan giddugala leenjii haaromsaa fi gabbisa ogummaa dubartoota Lanagawaa Dr. Hirphasaa Caalaa akka jedhanitti giddugalichi dubartoota qaamaa fi qalbiin gahoomsee leenjitoota qorumsa madaallii gahoomsa ogummaa akka magaalaatii fi akka giddugalichaatti kenname darban eebbisiisuu kaasu. Egaa giddugalli haaromsaa fi wiiltuu kalaqaa itti hojjetan kuni dubartoota qofarratti kan hojjetudha. Marsaa sadiif kanaan dura eebbisee hojiitti bobbaasee jira. Ijoolleen kanaan dura ba'an sunis har'a firee gaarii buusanii of danda'anii namoota adda addaaf illee carraa hojii haala isaaniitti bananii kan jiru. Inni har'aa kunis marsaa arfaffaadha. Marsaa arfaffaa kana keessattis lakkoofsaan naannoo leenjitoota 909 oliidha kan eebbifamee jiru. Itti dabaluunis Dr. Hirphasaa Caalaa leenjisnee gadi dhiisuu qofa osoo hin taane dubartoota kana jireenya isaanii boruu jijjiiruuf carraa hojiis akka uumaniif dubbatu. Jireenya egeree isaanii akka isaan sirriitti gaggeessuu danda'aniif hojiin carraan hojii ammas mijaa'ee jira jarreen kana. So isaanis boruurraa kaasee gara carraan hojii mijaa'eefitti kan bobba'an ta'a. Jireenya isaanii akkaataa isaan immoo fooyyessan irratti boruu isaanii akka isaan miidhagsan irratti wiirtuun kunis hordoffii cimaa kan gaggeessudha. Biiroo adda addaa faana ta'ee akka isaan duubatti hin deebine akka isaan hin kufne jireenya isaanii gaarummaadhaan akka itti fufu to'annoo fi hordoffii cimaa goonaa jechuudha. Xumura irrattis Dr. Hirphasaan kantiibaa magaalaa Finfinnee dabalatee qaamota waan danda'an hundaan gargaaraa turanii galateeffataniiru.